Toko yeroo hunda naannawa Oromiyaa kanatti shiftoonni Ziyaad Barree kun ka ilaalchaa waashiigat ifi Soomaalii gudditti gaafa Afrikaa uumna jedhu qabu kun ni agarra waan godhu jiran jechuu karaa baha Oromiyaattis dhiha Harargeettis baha Harargeettis ankaniin jedhu mootummaan cundhuraa Oromiyaadhaan bulche joofi kaabnee fi kantiiboonni Oromiyaadhaa gaafa shiftoota Ziyaad Barree ummata keenya khanaannawa mi'eessooti fi naannawa kana dhufanii weeraran hoggaa ummanni qe'ee firraan dhawee naannawa isaanii deebise haga waraanni Mustafee ummata keenya fixuuhu tullurra teessanii laaltanii gaafa Oromoon jara kana firraa dhawee goda dhufu deebise maaliif fiidanii Ararqaboo jidduu seentan warri mootummaa Oromiyaa ifiin jedhu akkanatti Oromoo laaffifnee if jala jilbiifachiifnoo jettan it's matter of time yeroo gabaabduuf godhuu dandeessan garuu hanga dhumaatiif godhuu hin dandeessan maaliif jennaan mootummaan isin uume isin dhalche Ihaadig Oromoo haga dhumaa callisiisuu hin dandeenye Oromoo haga dhumaa silent godhuu hin dandeenye isinis gaafa dhiini ummataa kun afaan baasee dubbatuutu jira jechuudha inaf gaafa jiru mootummaan naannawa Soomaalii gaafa hidhannoo guutuun makiinaa mootummaatiin isnaayipara mootummaatiin ummata Oromoo qulqulluu akkana fixu warri baha Oromiyaa bulchina jedhu maal bulchu jirtan moo isin cuftii waa xiqqoo kiisha keessa isinii keenyaan dhalti Oromoo tunumaa isinitti fakkaattu garaa isin nyaatu ilmaan Oromoo kana dhumu jiran kun kunis seenumaaf ta'a maaliif akka bariyatti sinaafu akka dhiyatti sinaafu etti Oromoon kakaaniiti Bahardaariitu federaala magaalaa if dandeessite moo Maqaleetu magaalaa if dandeessite moo Hawaasaatu magaalaa if dandeessite moo magaalaa gudditti Gaambeellaatiitu magaalaa if dandeessite Jijjigagaa teenya nama fi kanneen magaalaa waan hin jennu Jijjiga lafa Oromooti guyyaa deebituu dhufa maaliif lafa Oromiyaatii fi magaalaa Oromoon qabdu qofarratti magaalaa federaalaa akka ta'uuf mootummaan kun quba dhiibaa jira tokko Finfinnee yoo magaalaa federaalaa goone marfama amma jaarame san jala galchine Oromiyaan lixaa kophaa hafti Oromoon kan kophaa hafa jechuudha hidda dhaloota tokko addaamuruu keessanii jechuudha okay kakaraani magaalaa federaalaa goone dirree dhawa Oromootu magaalaa federaalaa nu godha isiniin jeemo moo fedhii siyaasaa teessanii keessan laallattaniiti moo bar isin Jabuutiin abba qabdi namicha bulchaa miti bulchaan Jabuutii Karra magaalaa dirree dhawa federaala naa godha isin dhayxanii Jabuutii federaala godhuu deemtani mootummaa Jabuutii dhimma dirree dhawa keessa maaltuutu isa galche dhimma dirree dhawa keessa kantiiboonni magaalaa tanaa hoo Oromoo sagalee dhabsiisuudhaaf saayilantii Oromoo magaalaa san keessa buqqisuuf sagantaan kaayyachuun keessan karoorri kun eessarraa dhufa laata nuti warri daangaarra jiru warra kan hojii qaceelloo wal beeyna warri kun hoggaa marxoo ol qabatanii kuddufoo jana dhugaan seena jarri ka jara kanaa sodaatan jiru qawween takka dhugu jennaan xarafarraa dhufanii deebi'anii jechuudha daangaan Jabuutii looyya addee asin Jabuutii mirgaas seeraanis seenaanis kilem godhuun dandeessu jechuudha arrak ID ka Ogaadeen jiru fiddanii dirree dhawa ID kannitanii fi ka Jabuutii jiru fiddanii ka Maqdishoo gama gadii jiru fiddanii diasporaa kanarraa dhuftanii bakka bu'oonni keessa warra san qofa kophayyamanii ID hiree fi deemuu jechuun isaan warra dirree dhawaati jechuudha miti maaliif akka kana godhanis shirri siyaasaa nuuf galaa jechuudha nuti warra abaa'oo keessa guddate kana shirri siyaasaa isin gootan ni galaa fi jechuudha tanaaf mootummaan Itoophiyaa ka ifiin jedhu kun
imma Oromoo irratti Oromoo qofaan mari'achuu danda'a. Oromoo murteessuu danda'a. Abbaa dhimmichaa keessaa dhiibdee warra kaabaa walitti qabattee lafa Oromooti irratti murteessuu jechuun assassinate godhu jechuudha. Ati mootummaa kaifinjo assassinate godhu jechuudha. Warra biraa gammachiiftee Oromoon gaddisiisee Oromoon takkaa gaddeen beeku qabsaa'u malee kanarrattis. Ni qabsaa'u malee takka gaddeen beeku Oromoon kanarrattis. Amma warri social media kanarra cimdoon damee Oromiyaatun taqabaanu gadhiisaa jettu akka shirri kun gadin baaneef akka ummanni shira deemu jiru kanarratti mari'anneef ajanda adda fidanii facaasanii social media kanarratti abalu nama ajjees abalu nama haate abalu nama tume abalu shuguxi bite abalu eeltirratti kan nama godhaa tureen marii amma deemu jiru kana karaa dabarsuudha. Maaliif fedhii isaaniiti jechuudha. Lafa Oromiyaa maqaa balleessine gaara walalii fi gaara maaliitii fi gaara maalii baafne jechaa turanii they are carrying the same agenda jechuudha. Biltsiginnaanii fi cimdoon dameen Oromiyaatun ejjennoo takka qabdi. Oromoo diiguu fi lafa Oromoo diiguu irratti. Silaa saniin taane arra odoo Oromoon sadarkaa kana keessa jiru gabbu'anii qushaasha gandarraa guuranii fidanii social media kanarratti ajandaan godhatanii jechuudha. Maaliif waa'ee dirreedhaan dubbanne maaliif waa'ee Oromiyaa lixaa ta'uu jiru hin dubbanne maaliif waa'ee Asabooti ta'uu jiru hin dubbanne because isaan qaama qimdooti የጽምዶ ስራ አስፈጻሚዎች ስለሆኑ ኢሳን ይላሉ እቹዳ አማራ ወራ አማራ ከወለጋ ባቀበተ ማሊ መቃጅ ጅረኒፍ ተቆናይ ማማ ወለጋ መቃጅ ጅረን ተቆመናይ ማ ቡዛሞ ወራ ቢዛሞ ከነውጅኒስ ቃማ ተቆ ጀረሆን warra dirreen dhawa hawaashi gad Somaaliit jechuu jinis qaama tokko jechuudha. Yoo yaadattan injineer Ibrahim ka isaatii fi miidiyaa Amaaraa kanarra deemee interview godhaa ture kunii fi warri Oromoo shorar keessee cimdoon damee Oromiyaatun irra walii galanii jechuudha waan deemu jiru kanarratti. Kanaaf akka nuti waan biraarra biizii taanu godhanii jechuudha. Akka nuti dhimma Oromoo irraan haasoyne. Akka nuti dhimma Oromiyaa irraan haasoyne. Akka nuti waliin hadoonne. Kanaaf Soomaalii waccu haan waccu lafti Oromoo lafa Oromooti. Lafti Oromoo lafa Oromooti. Hanga fedhe ilmi namaa hanga fedhe ilmi namaa yoo dadhabees yoo rakkatees guyyaan inni hinjifannoo isaa gonfatuun dhufaa jechuudha. Addunyaa tanarra hacabee gabrummaa jalatti jilbiifatu hin jiru. Garuu Oromoon diinni Oromoo mataa isaati jechuudha. Warra kamma odoo faannoo uummata Oromoo fixu jirtu ajandaa nama jiisisu kana jechuudha. Odoo hawaashiga warri biraa kileem godhu jiranii odoo walla Harargee dhiyaatti namni dhumu jiru kanarraan dubbatanii jechuudha. Khawaan ama kudhanii fi ama kudhashanii fidanii Oromoodhaaf ajandaa godhanii jechuudha. Cimdoon damee Oromiyaatu. Kanaaf Oromoo waan kee ija banan dhuulaali. Waan kee ija qaroodhaan laali. Dubbiin si as deemu jirtu dubbii laaftu miti. Oromiyaa dandamuuf tu save Oromiyaan waliin dhaabbachuu qaba. Mootummaan Oromoodhaan gaddisiisa jiru kun yoo ifii isaati yoo jee qofa ifii isaatiin jenne diigomsa Oromiyaatti fufu. Garuu yoo ifii isaatii jee lafa Oromoo irratti hamariyachuu qabu. Dirree dhawaatii fi Finfinnee akkamitti buluu qabdu hamariyachuu qabu. Ummata Oromooti malee warroottan kaabaati miti jechuudha. Namichi dura taa'an boorde kaabne waan amma deemu jiru kan marii biyyoolessa Oromiyaa Maqalee dhaqee Maqalee magaalaa federaalaa haa godhu. Tigraay የኛ ናት ጎንደር የኛ ነው ሌላ ግን የሁላችንም ናት። ትግራይ የትግራይ ናት ጎንደር የአማራ ነው ኦሮሚያ ግን የሁላችንም ናት። ፊልም ኒካና ሁዮን ዳበን ፊልም አካና ከን ኦሮሞን ጆፍራን ዳምኒ ኢፊፍ በለይሳችሁ ኦሮሞኒ
fayyaata nagaan jiraadha an kana fidemma waan amma Soomaali gaazexeessonni Soomaalii ummata wali kaasuudhaaf oofan kana narration akkana kuyyo deddeebi'ee dhufe hawaasa tokko keessa balaa waan fiduuf sila if qusatanii jechuu barbaadeet especially miidiyaaleen warra Ogaadeen walii galaa waan hafarsu jiran kana isaan itti gubachuu ta'an jaa fayyaata nagaa